Jidduu diinaa shira ormaa nuti hin fuunu cita morma. Ansi malee qabu irree si cinas joo anin jirre. Ulfinni kee tisa kamree faayatoo yaa durba qarre. Nuti hin qabnu jibba namaa garuun bulluu tuffatama. Kan nu toleef tole jechuu nu kabaynaan wal kabaju. Kan nu kabayne kabaju seerri kamuu nu ajaju. Kan nu kabayne kabaju seerri kamuu nu ajaju. Akkam jirtu dhaggeeffattootaaf daawwattoota Buzee the comedian Buzeeks. Maqaan kun sirriin Bizawaalam Asaffaa Nagarii Daadhii Gilaa Dibii Tulluu Doonjoo Gaa'oo Hamuuma hagarumaatti keessatti jechuudha. Egaan amma kanatti aansee amma waan inni har'a dhufeef isin gammachiisu xiqqoo masheemii na duraati garasii garanaan wantoonni nu agarru dhageenyu hundi isaayyuu waanuma as dhuftan rakkoo amma gaa dubbachuufis nama rakkisa dhiisuufis nama rakkisa gaaf tokko soddaatu mana warra cidhaa dhaqa mana warra intalaa dhaqeeti haasaan beekudhanii immoo naaseen ittiin jiraniiru inaaseen jennaan kun soddaan kun hin ta'a karaa qaawwaa mana durii kana keessaa ni ilaala gola keessa amaatiin qorii gurbaa irraa fudhatte sabgoota nyaachaa gooti inuma laala gurbaan ammas automa ittuu amma dhattee dabbaggoota amma irrattee nyaatti ammas inuma laala taa'e dubbatin jedhamee garuu sadaffaa yeroo shannatti amma irrattu hin dubbatin onaan jettaniiti ficcisiisaa kaa mammaan qorii fixxee egaa kabajamtoota daawwattoota keenya kun egaa ergaa mataa ta'uu qaba. Ergan dubbadhu ta'eeti wantoonni nuti akka dubbannu nu godhan jiru. Anama dubbachuudhaan mirga guutuun qaba. Maaliif jennaan we are social artists. We are not political artists, we are not business artists. Nuti socialidha. Uummata kanaaf waanuma dhugaa ta'e barbaachisu. Yeroo dhiyoo kana torban darbe kana keessa mootummaan biyya keenyaa kun hate speech irraa hate speech kan jedhaman haasawwan wal jibbisiisuuf jibbamoo ta'an abaluun hin jaaladhu abaluun hin barbaannu abaluun akkas ta'edhanii wal arrabsoo kana jedhu. Inni kun maa irraa ta'ennaan social irraa fakkeenyaaf Twitter irraa Facebook irraa YouTube kana irraati wantoota akkas irraati waan uummata sabaaf sabuma tokko keessatti immoo ammas walitti naquudhaaf deemsumaaf kun sirrii miti. It is hate speech, but what should be forbidden? What should be forbidden in our country again is hate activity, hate action in our social. Uummata keessaati haasaa jibbiinsa miidiyaa irratti hin ta'in gocha jibbiinsa kana babal'isu uummata keessaati sirreessuu qaba. Gaaf tokko hojjetaa bulchaa godina wayitii hiriyaasaa wajjin wal arguu fagoodhaa deemeetu hiriyaasaa kun bakka inni jiru dhaqa. Hojii isaan beekun waan akkana hojjetu. Akkamii fayyaadha nagaa keetii maaliin furdattee baddaati wayi borcii baastu maal akkam tittolte saaba maalatti tola itteeti akkam immoo magaalaan kun akkam ergan keessaa deemee tureera maal fakkaata maal magaala maalitii waanuma jennu wallaallee jira akka malee waan tokko waan qonqotti gaddeeffannoo dhabne irraa hojii silaawoo asiin wanta furannoo jijjiirameedhanii kun maal yaasoof nama rakkisa bagun waan tokko bakka jijjiiramni kun amma jiru kuma sama jijjiiramu nuti jedhan kun otuun nuuf akka keenya duriitti akkuma dur bulchaa ture sana tutu bulchine malee amma iyyuu ta'u kanaaf iyyuu nama rakkisa dubbachuu nama rakkisa baay'ee cimaadha rakkoo gurguddaa jira akkatti hojii hojjennu hin qabnu jennaan akkas taanaan ani gaazexeessaa ta'ee jira kan inni dhufe bulchiisa magaalaa kanaa dhaqee na tursiisaati waajjira isaanii agarsiistaa reenna kan bulchaa jiru anuma dhaamu godinee kanina isuma manatti himtan isuma maasoftan kana maalifitu miidiyaadhaan iftoominaan rakkoon akka jiru kana maaf hin dubbattan jennan mee fidi kaameraa kee fidiitti waan haasa'u beekan gaafa inni fidu jijjiirama kana gufachiisuudhaaf namoonni hojjetan jijjiiramni kun wajjiniin akka dhaabbanni kan godhan jijjiirama kana kun siloo akkasin jenne maaliif akkas jettan inni miidiyaa faasaamuuf inni gochaan agarsiifamu tokko miti